Bakki kun bakka nyaati itti dhaabatan yookiin kushiina kan jennudha. Kun immoo bakkuma jireenyaa mana jireenyaati kun. Kan fuulkiyaa itti deemu jiru yookiin kan fuulduraa isanii mul'atu kun moonaa loonii kan jedhamu. An fakkeenya kun karri tokko jedhanii karri tokko kan jedhamu horii 100 qabata. Kun moonaadha. Kaasii mul'atu kun kareen itti galtu yommuu ta'u bakka reef loonii itti galan gargari. Karree itti gala. Kullee man jireenyaa sana agartuudha. Kun qa'eedha. Kun bakka dikkaa yookiin immoo jabbiileen itti hidhamtu. Birdibbaati? Maalirraa hojjetama? Aadaa Booranaa, Orooroo. Bakki isin agartan kun gabayaadha. Kanneen akka shunkurtii, dinnichaa, timaatimii, qaaraa kun hundaanuu guyyaa gabaa dhufee kan dhaabatee gabaa keessa gurguramu. Magaalaa ta'ee immoo ganda aanalleen guyyaa gabaa of danda'e qaba. Guyyaan kun guyyaa gabaati. Kan isin dura agartan kun kanneen akka caatii jedhamee baadiyyaa keessaas ni seenaa hin gurgurama. Waaw, iddoon isin agartan kun godina Booranaa Aanaa Taltallee ganda Dibbee Gayyaa jedhamtu uummatii gabaa kee akka dhaabatanu. Bakki kun godina Booranaa Aanaa Taltallee magaalaa Kulcha kan jedhuu fi kan isin agartan kun irdaataa kanneen akka goolii, seeftineetii, NGO fi deeggarsaan kan ta'anii midhaan nyaataa fudhachuu jiranudha. Uummatii isin agartan kun kiiloomeetirii gara 15 miilaan deemadha. Abbaa warrootni konkolaataa ooftan yommuu daandii deemtan warroota rakkaalee jaarrolee fuudhati karaarraa fuudha darba. Biyyaas kan dhaabatan sekondii tokkoof garuu warri kiiloomeetirii gara 15 kan miilaan deeman. Adara warroota konkolaataa. Kun naqabad. Iddoon kun namni godina Booranaa magaalaa Bakkee kan jedhamuu fi guyyaa sanbata gabaan fi kalloon re'ee oolaa gaalotteen baay'inaan itti gurguramanii fi bakka daldalaaf mijaawaa taate guyyaa sanbata guddaadha kan gabaan fi baay'ee bakka namatti tolu godina Booranaa keessa.